Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii har'a viidiyoo 29ffaa kanaan gaaffilee shaakala barnoota herreegaa kutaa 8ffaa boqonnaa 6 irraa kan qophaa'e kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana subscribe, like, share, comment gochuun jalqaba. Yeroo gaarii yookiin carraa gaarii. Gaaffilee herreegaa kutaa 8ffaa kaayyoon isaa dandeettii herreega keessan cimsuuf kan qophaa'e. Gaaffiin kun boqonnaa 6 qofa irraa qophaa'e. Yeroon gaaffii tokko tokkoof kenname daqiiqaa tokko qofa. Sa'aatiin isiniif kenname yookiin yeroon isiniif kenname gahaa yoo hin ta'in viidiyoocha dhaabuudhaan tuuta furmaataa gaafficha barbaaduun isinirra jiraataa jechuudha. Sa'aatiin kenname akkuma xumuramee deebiin sirrii ni filatama. Itti aansuun furmaata yookiin deebii gaaffichaa ni mul'ifamaa jechuudha. Irra deebiidhaan carraa gaarii amma kallattumaan gara gaaffitti darbina. Gaaffii tokkoffaa koordiin geengoo tokko seentimeetira 12 dheerata. Yoo raadiyeesiin geengoo kana seentimeetira 10 ta'e koordiin kun handhuura irraa hammam fagaataa nuun jedha. Hariiroo koordii fi raadiyeesii geengoo tokko keessatti qabu yaadachuun isinirra jiraata jechuudha. Deebii sirrii filattanii deebiin isaa A'dha jechuudha. Furmaata fakkii geengoo kanarratti hundoofnee gaafficha deebisuuf ni yaalla. Geengoo kana yoo ilaalle raadiyeesiin O'dha. Koordiin immoo A'dha. Koordii tokko raadiyeesiin perpendicular yoo qaxxaamure koordiin bakka fageenyi A, C fi C wal qixa ta'a. Kana yaada keessa galchuudhaan furmaata kana yoo ilaalle raan O'dha. Raadiyeesiin jechuudha. Ergasii raadiyeesiin kun meeqa? Seentimeetira 10. Koordiin dheerinni koordii seentimeetira 12. 12 bakka lamatti qooduu qabna jechuudha. Paayitaagoorisi teeramii yeroo fayyadamnu 12 bakka lamatti yeroo qoodamu 6 ta'a jechuudha. Paayitaagoras teeramii fayyadamnee A squarerii da'uu B squarerii walqixa ta'a C squarerii. Rog-sadeen A, C, O, C irratti bakka koordii fi raadiyeesiin bakka qaxxaamuran irratti maal ta'a? Kofa sirrii ni uumaa jechuudha. Paayitaagoras teeramii fayyadamna kanaaf. Ergasii A, C 6 seentimeetira jenneerra. O'n immoo 10 seentimeetira jenneerra. 6 squarerii 36 ta'a. Da'uu B squarerii walqixa ta'a. 10 squarerii 100 ta'a jechuudha. B squarerii walqixa ta'a 100 hir'isu 36 64. B square root keessatti yeroo galchinu 64 seentimeetira squarerii walqixa ta'a 8 seentimeetira ta'a jechuudha. Deebiin sirrii A ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa tuqaan waliinii bakka sararrii fi geengoon itti wal tuqu duwwaa jedhama jedha. A koordii geengoo, B sarara taanjentii, C tuqaa taanjentummaa, D tuqaa seekaantii. Deebii sirrii filadha. Deebii sirrii filattanii deebiin sirrii C'dha. Furmaata tuqaan waliinii bakka sararrii fi geengoon itti wal tuqu kun maal jedhama? Tuqaa taanjentummaa jedhamuun beekama jechuudha. Gaaffii sadaffaa danaa armaan gadii keessatti safarri kofa AOB digirii 80 yoo ta'e safara kofa ACB meeqa ta'a? O'n handhuura geengoo yoo ta'e A digirii 20, B digirii 40, C digirii 80, D digirii 160. Deebii sirrii filadhaa.
Deebii sirrii filattanii deebiin sirrii baadha. Danaa kanarratti hariiroo kofa handhuraa fi kofa marfamaa golboo tokkoon haguugamanii yaadachuu qabdani. Furmaata safarri kofa A walqixa ta'a. Tokko lammaffaa safara kofa A kun immoo tokko lammaffaa baay'isu digirii 80 walqixa ta'a digirii 40 ta'a jechuudha. Gaaffii afuraffaa geengoo tokko keessatti Abaan diyaametirii yoo ta'e safara kofa A meeqa ta'a? Caan geengoo irratti argama. A digirii 45, B digirii 60, C digirii 90, D digirii 180. Deebii sirrii filattanii deebiin sirrii C'dha. Yoo Abaan diyaametirii yoo ta'e kofa A kofa marfamaadha. Maaliif Caan geengoo irratti argama waan nun jedhuuf. Danaa kanarratti Abaan diyaametiriidha. Baan golboo Abaatiin kan haguugame waan ta'eef golboon walakkaa safarri isaa digirii 180dha. Furmaata safara kofaa A walqixa ta'a tokko lammaffaa safara golboo Abaa. Golboo Abaan walakkaa geengoo waan ta'eef jechuudha. Walakkaa geengoo golboon walakkaa geengoo immoo meeqa? Tokko lammaffaa baay'isuu digirii 180. Inni immoo walqixa ta'a digirii 90 ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaa danaa armaan gadii keessatti safara kofa A digirii 40 fi safara kofa A digirii 80 on handhuura geengoo yoo ta'e golboon Abaan safara kofa A fi safara kofa A waliin hariiroo maal qabaan jedha. Golboon Abaa kofa handhuraa fi kofa keessa marfamaa haguuge. B golboo Abaan kofa handhuraa qofa haguuge. C golboon Abaa kofa keessa marfamaa qofa haguuge. D golboon Abaa hariiroo hin qaban. Deebii sirrii filattanii deebiin sirrii isaa A'dha jechuudha. Furmaata golboo Abaan kofa handhuraa fi kofa keessa marfamaa haguuge. Maaliif? Kofa A digirii 40 golboo Abaatiin haguugameera. Kofa Baanis golboo Abaatiin haguugameera jechuudha. Kofa Baanis golboo Abaatiin haguugameera jechuudha. Deebiin sirrii A ta'a jechuudha. Gaaffii jahaffaa geengoo tokko keessatti Abaan diyaametirii yoo ta'e safara kofa Baan digirii 90 ta'a. Maaliif? Caan geengoo irratti argama. Sababni isaa kofa Baan kofa qaxxaamuraa waan ta'eef. B sababni isaa kofa Baa kofa handhuraa waan ta'eef. C sababni isaa Abaan golboo xiqqaa waan ta'eef. D sababni isaa kofa Baa golboo walakkaa geengootiin waan haguugameef. Deebii sirrii filadhaa. Deebii sirriin D'dha. Furmaata geengoo kanarratti akkuma argitan Abaan diyaametirii yoo ta'e Caan geengoo irratti kan argamu yoo ta'e Abaan diyaametirii yoo ta'e golboo Abaa walakkaa geengootiin
Kofni keessa marfamaa kan golboo walakkaa geengootiin haguugame immoo digirii 90 ta'a jechuudha. Daa sababni isaa caabaan golboo walakkaa geengootiin waan haguugameef kan jedhu deebii sirriidha jechuudha. Gaaffii 7ffaa geengoo tokko keessatti safarri kofa A digirii 30 fi safarri kofa A digirii 30 yoo ta'an waa'ee tuqoonni P fi Q maal jechuun danda'ama? P fi Q'n geengoo irratti argamu. P fi Q'n golboo P'aan hammatamu. B P fi Q'n golboo tokkoon hammatamu. C P fi Q'n diyaameetirii irratti argamu. D P fi Q'n handhuura irratti argamu. Deebii sirrii filadhaa. Deebii sirrii baadha. Furmaata. Geengoo kanarratti akkuma argitan kun golboo A yoo ta'e B'n digirii 30. Q'n digirii 30. Kofti keessa marfama kan safarri isaanii walqixa ta'an golboo tokko irratti hammatamu. P fi Q'n golboo tokkoon hammataman kan jedhu deebiin sirrii baadhaa jechuudha. Gaaffii 8ffaa danaa itti aanu keessatti O'n handhuura geengoo fi Acaan diyaameetirii yoo ta'e gatii yaa barbaadin jedha. A digirii 25, B digirii 50, C digirii 75, D digirii 60. Deebii sirrii filattanii deebiin sirrii D'dha jechuudha. Furmaata. Golboo kanarratti Acaan diyaameetiriidha. Safarri golboo D C digirii 180. Safarri golboo D C'aan digirii 180. Sababni isaa Acaan diyaameetirii waan ta'eef. Kanaafuu safarri kofa C'B'D digirii 30 yoo ta'e golboon CD 60 ta'a jechuudha. Golboo D argachuudhaaf golboo AD walqixa ta'a 180 digirii hir'isuu golboo CD 180 digirii hir'isuu digirii 60 walqixa ta'a digirii 120 ta'a jechuudha. Kofa yaa CD kofni yaa immoo golboo walqixa ta'a. Safarri safara kofa CD walqixa ta'a yaan immoo walqixa ta'a tokko lammaffaa safara golboo D ta'a jechuudha. Safarri golboo AD immoo tokko lammaffaa baay'isuu 20 digirii 120 ta'a jechuudha. Kun immoo digirii 60 ta'a jechuudha. Gaaffii 9ffaa geengoo tokko keessatti koordii A, B fi C tuqaa O yookiin handhuura irratti wal qaxxaamuru. Yoo safarri golboo AC digirii 80 ta'e safara kofa AOC meeqa ta'a? A digirii 40, B digirii 80, C digirii 100, D digirii 160. Deebii sirrii filattanii deebiin sirrii B'dha. Geengoo kanarratti B koordii AB fi koordii CD'n handhuura irratti qaxxaamuru. Kanaafuu golboo AC digirii 80 yoo ta'e kofa
A, O, caanis digirii 80 ta'a jechuudha. Digirii 80 ta'a jechuudha. Gaafii kurnaffaa. Yoo Abbaan diyaameetirii, caadaan koordii geengoo fi Faan sarara seekaantii ta'an hariiroo armaan gadii keessa kan sirrii ta'e kami? A. Dheerina Abbaa irra xiqqaa yookiin walqixa caadaa. Caadaan irra xiqqaa yookiin walqixa Faa ta'a. B. Dheerina Abbaa irra xiqqaa caadaa. Caadaan irra guddaa yookiin walqixa Faa ta'a. C. Dheerina caadaa irra xiqqaa yookiin walqixa Abbaa. Abbaan irra xiqqaa Faa ta'a. D. Dheerina caadaa irra guddaa Abbaa. Abbaan irra xiqqaa Faa ta'a nuun jedha. Deebii sirrii C'dha. Danaa kanarratti yoo ilaallu Abbaan diyaameetiriidha. Handhuura geengoo keessa qaxxaamureera jechuudha. Caadaan koordiidha. Seekaantiin Faadha. Kanaafuu koordiin caarratti koordiidha. Caadaan irra xiqqaa yookiin walqixa Abbaa ta'uu danda'a jechuudha. Abbaan garuu irra xiqqaa Faa walqixa ta'uu hin danda'u. Sararri seekaantii dheerinni isaa hin beekamu infiniitiivii waan ta'eef jechuudha. Koordiin guddaan diyaameetiriidha. Abbaan diyaameetiriin koordii ta'uus ni danda'a. Kanaafuu koordiin caadaa kanarratti akka fakkeenyatti fudhannee malee akka yaadaatti caadaa koordiin irra xiqqaa yookiin walqixaa Abbaa ta'a. Abbaan immoo irra xiqqaa Faa yookiin sarara seekaantii ta'a jechuudha. Gaafii 11ffaa geengoo tokko keessatti koordiin Abbaa fi caadaa tuqaa Faa irratti qaxxaamuru. Yoo safarri golboo Caa digirii 40 fi safarri golboo Baadaa digirii 60 ta'an safara kofa Faadaa meeqa ta'a? Safara kofa Faadaa meeqa ta'a nuun jedha. A digirii 25, B digirii 50, C digirii 100, D digirii 130. Deebii sirrii filattanii deebiin sirrii D'dha. Furmaata. Danaa kanarratti safara kofa Faa Caa walqixa ta'a tokko lammaffaa cuftuu keessatti safara golboo Caa ida'u safara golboo Baadaa ta'a jechuudha. Safarri golboo Caa digirii 40 ida'u safara golboo Baadaan digirii 60. Digirii 40 ida'u digirii 60 digirii 100 lamaaf yeroo qoodnu digirii 50 arganna jechuudha. Kanaafuu safarri kofa Faa Caa digirii 50. Sararri qajeelaa tokko immoo digirii meeqa? Digirii 180. Safara kofa Faadaa argachuudhaaf walqixa ta'a digirii 180 hir'isuu digirii 50. Kun immoo walqixa ta'a digirii 130 ta'a jechuudha. Gaafii 12ffaa geengoo tokko keessatti raadiyeesiin ooraa koordii paaqaa irratti perpendikulaariidha. Yoo Oopaan 13 seentimeetiraa fi ooraan 5 seentimeetira ta'an dheerina paaqaa meeqa? A seentimeetira 10, B seentimeetira 12, C seentimeetira 24, D seentimeetira 26. Deebii sirrii filattanii deebii sirrii C'dha. Furmaata. Danaa geengoo kanarratti paaqaan koordii yoo ta'u, Ra'oon diyaameetiriidha. Koordii fi diyaameetiriin perpendikulaar yoo qaxxaamuran
oon maal ta'a? Haayipootnasii ta'a jechuudha. Paa, raa, mila, oo, raanis mila ta'a jechuudha. Kanaafuu kan nuuf kenname mila, oo, raa seentimeetira 5 nuuf kennameera. Paa, oon haayipootnasii seentimeetira 13 nuuf kennameera jechuudha. Paayitaagoras teeramii fayyadamnee paa, raa argachuudhaaf haayipootnasii oo paa skweerii hir'isuu mila oo raa skweerii ta'a jechuudha. Kun immoo aayidentitii maal qabaa? Oo paa ida'uu oo raa cuftuu keessatti oo paa hir'isuu oo raa aayidentitii kana qaba jechuudha. Paa raa skweerii ruutii keessatti cuftuu keessatti oo paa ida'uu oo raa cuftuu keessatti oo paa hir'isuu oo raa seentimeetira skweerii ta'a jechuudha. Oopaan 13 seentimeetiradha. Ooraan 5 seentimeetira. 13 seentimeetira ida'uu 5 seentimeetira 18. 13 hir'isuu 5 8. 18 baay'isuu 8 meeqa ta'a? 124 ta'a. 8 baay'isuu 8 64. 4 barreessinee 6 qabna. 8 baay'isuu 1 meeqa? 8. 8 ida'uu 6 14. Kanaafuu 144 seentimeetiri skweerii keessa yeroo bahu 12 ta'a jechuudha. Kun paa raadha 12. Paa qaa lamaan baay'isna. Paaqaa wal qixa ta'a. 2 baay'isuu paaraa. 2 baay'isuu 12 seentimeetira 24 seentimeetira ta'a. Gaafii 13ffaa. Tolaan sa'aatii yoo ilaalu sa'aatii 8 fi daqiiqaa 40. Qofti agarsiistuu sa'aa fi agarsiistuu daqiiqaa gidduu jiru meeqa? A. Digirii 90. B. Digirii 120. C. Digirii 0 fi D. Digirii 180. Deebii sirrii filattanii deebiin sirrii C'dha. Furmaata. Danaa kana danaa sa'aatii agarsiistuu sa'aatii daqiiqaa waliin kan qabudha jechuudha. Kun sa'aa 12dha. Daqiiqaan isaa 60 ta'a jechuudha. Sa'aatiin tokko daqiiqaa 5. Gidduu sa'aatii lakkoofsa 12 fi 1 daqiiqaa 5tu gidduu isaanii jira jechuudha. Bifa kanaan yeroo ilaallu sa'aa 8 fi daqiiqaa 40 asirra oola. Sa'aa 8 fi daqiiqaa 40 asirra oola. Garaagarummaan yookiin kofti jidduu isaanii 0dha jechuudha. Walirra oolaa waan ta'eef. Gaafii 14ffaa. Danaa armaan gadii keessatti yoo oon handhuura geengoo fi safara golboo baacaa digirii 180 ta'e safara kofa ACO meeqa? A. CO A CO kan gaafatamne. A. Digirii 25. B. Digirii 75. C. Digirii 50. D. Digirii 100. Deebii sirrii filattanii deebii sirrii B'dha. Danaa geengoo kanarratti A baan diyaameetiriidha. Maaliif? Handhuura geengoo qaxxaamuree waan darbuuf jechuudha. Furmaata. Golboo A caa baa A caa baa golboo walakkaadha. Maaliif? Inni immoo golboon walakkaa immoo safarri isaa digirii 180 fi golboo baacaan digirii 150. Kofa safarri kofa A O caa walqixa golboo A caa safara golboo A caa ta'a jechuudha. Kun immoo walqixa ta'a safara golboo A caa baa hir'isuu safara golboo baaca. Kun immoo 180 irra 150 yeroo hir'isnu 30 arganna jechuudha. A O caan rog-sadee A O caan
rog-sadee isossilasiidha. Rog-sadeen isossilasi immoo maaliif roga maaliif yoo rogni lamaan wal qixa. Rogoonni A, O fi B, C'n wal qixa. Maaliif raadiyeesii geengoo waan ta'aniif jechuudha. Kanaafuu safara kofa A, C, O, A, C, O fi safara kofa C, A, O wal qixa ta'a jechuudha. Kun immoo digirii 30 irra yoo hir'isnu digirii 150 arganna. Digirii 150 lamaaf yoo qoodnu digirii 75 ta'a jechuudha. Deebiin sirrii isaa baadha. Gaaffii 15ffaa gaaffii xumuraadha. Danaa armaan gadii keessatti golboo A, D, B cuftu keessatti 15 xaa hir'isuu 5 digirii yoo ta'e kofa marfamaa A, C, B meeqa? A digirii 110, B digirii 220, C digirii 225, D digirii 100. Deebii sirrii filattanii deebii sirrii A'dha. Furmaata golboo A, D, B wal qixa ta'a 1/2 kofa A, C, B ta'a jechuudha. Kofa A, C, B kofa marfataa waan ta'eef jechuudha. Kun immoo 7 cuftu keessatti 7 xaa ida'uuf 5 digirii wal qixa ta'a 1/2 cuftu keessatti 15 xaa hir'isuu 5 digirii ta'a jechuudha. Kiriis kiroosiidhaan yeroo baay'isnu kun meeqa ta'a? 2 cuftu keessatti 7 xaa ida'uu 5 digirii wal qixa ta'a cuftu keessatti 15 xaa hir'isuu 5 digirii ta'a jechuudha. Kun lamaan yeroo baay'atu 14 xaas ida'uu 10 xaa ta'a jechuudha. Kun 15 xaa digirii hir'isuu 5 digirii jechuudha. Kun immoo 15 xaa digirii hir'isuu 14 xaa digirii wal qixa ta'a 10 ida'uu 5 ta'a jechuudha. 10 ida'uu 5 ta'a jechuudha. Kun immoo meeqa ta'a? Xaan wal qixa ta'a 15 ta'a jechuudha. Amma kan nuti gaafatamne safara kofa A, C, B kofa marfataa A, C, B gaafatamne jechuudha. Innis 7 xaa ida'uu 5tiin bakka bu'eera jechuudha. Iddoo xaa 15 galchina. 7 xaa ida'uu 5 cuftu keessatti 7 baay'isuu 15 ida'uu 5 ta'a jechuudha. 7 baay'isuu 15 105 ta'a. Ida'uu 5 110 ta'a jechuudha. Safarri kofa A, C, B digirii 110 ta'a jechuudha. Viidiyoo kan har'aa asuma irratti xumurreerra. Gaaffii shaakala boqonnaa itti aanan yeroo itti aanutti kan waliin ilaallu waan ta'eef viidiyoo kana subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatina. Yeroo barnoota gaarii.